على أبان هو ريال كما سعودي في جيجة جراني بيته أكرم أمة الرابع جينتي سنواتي جولين في عسكري واللولن عسكر جولين جزء سنة كجبتي نوتي سنين دي بس نوتي مديرك أمنا درخايا بكتنا قدتني جران جولين درخايا أمناتي قربان فن إساتو إسندوب بسا مديرك تتخينا خناتو إسندوب بسا جاني جزء سن مدير تتشي جزء ولد الدفتني وعسكر عوجي فودني قباسا جان جولي لما ينسى قباسني خرخنا قدشيسني خرسن قدشيسني نمني بيكون إنجو سنبودا جزء دهري وياهان دهري أسدي بيانو مني أسكرا ولد الدفتنا كسمتي جزء ولد الدفتني والكبني وتومن جولي كتومن مني أسكرا فنيش جزء جولي تنا تومن ديباني قبهنيتي نما برا فدتني أسكرا برا فدتني زي سنتي بومبي هبالما اتدربن يعني هبالمين اتدربن تون تكاتا غازاتي تا وانت جانين تا إميمان مرة ياستو فتا زي بكا نمني ولك أبامو اتدربن سني سنبود بومبي تان وداني اتدربن أكس أكا وان نغي أكانت نغي أمتا تشخي سابهرا في أماسيس أمتا namni isaanii bakka san itti dhumee jirurra waan kanaan nu ga'e waan kanaan tole mee abbaa urjii mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuun oduu miidiyaalee isaatiin tamsaase keessatti kanuma miidiyaaleen warra habashaa ibsanii fi miidiyaaleen arabaa akkuma amma isin kaasan siyaasaaf jecha gattiqqeessan lakkoofsa gattiqqeessanii himan kana fudhatee gabaase كبيرة يروسنتي هللن سن لميلة إثيوبيا رتي أكا كيافتلة موتومان إثيوبيا فتي ندبن الرائف كوساتي ترى هللا سنيس هللا همني كلنسا سعودي عربية همنوتا هوتي رترا وتي نيوان جولة خاصة ترى موتومان إثيوبيا مي هللا أكا بفخنا لميلة إسرترا وتي موتومان إثيوبيا بفخنا نبسم ما لغرسيس Galatoon beektaa hedduu nama naasisa. Keessaahuu mootummaa namoonni garii mootummaa Oromooti jedhaniin namoota ka Oromummaa isaanillee rabbi beekaa Oromummaan beektaa yaada sammuuti malee dhiiga qofaa miti. Jarri kuni warra wayyaaneen Tigreen Oromoodha jettee uummata Oromoo irratti mudde. Kanaaf wanni haalli isaanii hangaafasii ilumaa jijjiiramee arraan tana amma 27 waan wayyaanee wajji godhan san hanqatee arra mootummaa nafxanyaa tahanii jiran. Uummata nafxanyaatiin akka jiranitti if marsanii Abiyyifaan fedhii gaafa Minilik. Fedhii gaafame akkuma guyyaa dura aangoo qabateen jeetti sirna Minilik kan nama nyaataa san deebisuudhaaf nama karoorfateetti jiru. Kunigaa sirni Minilik sirna ilmaan Oromoo dhabamsiisuuti. Waraanni Minilik beektaa bara kuma 1887 bobbaa takka qofatti waraanni isaa nama 117 gatee jaaba. New York Times itu gaafas barreesse. 117,000 nama 117 na lubbuu lama gaagee jeetiin. So nama akkasiiti. Ummata duguuguudhaan ummata Oromootii fi warra biraatis duguuguu sirna beekame. Warra sirna san leellisuutu warra mootummaarra jira. Warra reef Minilik hadduu kaasee siidaa dhaabee masalaa isaa keessatti ittiin dhaadachaa jiruutu warra aangoorra jira. Nyuma kana Amaaraa qubaan lakkaa'amuutu naannawa tokkotti hin yaadadhu. Paarlaamaa keessatti uummanni jilbiifatee rabbi kadhateef rabbi isa agarsiisu. Nama waa xiqqoo Amaara waa xiqqoof. Karaa Yamanitti Liibiyaatti waan ta'e ni yaadanna. Kanaaf ilmaan Oromoo 450 du'ee paarlaamaa waa takka hin jenne Abiyyi waa takka hin jenne inni mataansaa inumaa warra ittiin gammade fakkaatan. Hedduu nama naasisa. Hedduu. Waan biraa dhiisi lubbummaan namaatu namuma ta'uun qofti beeki. Nama ta'uun qofti naasuu qabaachuuf barbaachisa. Oromoo ta'uu waan biraati.
Keessaahu warra mootummaa Oromooti jedhee waan kana illee warra leellisu biratti warra kanaa biratti. Kanaaf silaa har'a uummanni dhume kun Amaara ta'e baandiraan biyya sanii alaabaan biyya sanii gabbuuteeti jiraatti guyyaa meeqa. Tan Oromoo immoo miidiyaan Amaaraatis miidiyaan biyya sanii waan akka dubbanne wanni isaan dubbatan ani waan nama Oromoo 400 du'eef waan haasa'u miti. Kana biraatiin fedhiin isaanii uummanni Oromoo uummata biyya san keessatti miidhamaa jiru tahuu haala mul'isu. Maaliif namni uummanni kun irra guddaa warra yeruma dhiyeenya kana biyyaa bahee mootummaa takka gaafuma abiyyi faan wayyaanee hojii turan biyyarraa warra bahe yookaan san booda eeganni aangoo qabate warra biyyarraa bahe warra ammallee biyyarraa bahaa jiru jira. Kanaaf miidhaan nama keenyarra gahu isaan gammachiisa malee warra isaan naasisuumi. Kanaaf egaa sanuu dubbachuu beeku dirqamaniiti egaa iyyansi karaa adda addaatiin gurra duuche booda gabbahanii waa ja'an. Kanaaf isaanirraa uummanni Oromoo wanni eeggatu hin jiru. Tuni beekamtuudha. Uummanni Oromoo falasaa fi barbaadachuu qaba. Tanumaan jaa gaaffii irratti gabaa. Fadha Bobbaa Urjii mee obbo Gammadaa akkuma kakaasaa jirru lakkoofsi namoota ajjeefamanii garaagarummaa guddaadhaan kan wal caalu haleellaan sun ammoo akka amma adde Arafaat Kaasteettis ta'ee akka nuti odeeffannetti haleellaa san hidhattoota Huutii mana hidhaa san eegaa turantu raawwateedha. Miidiyaaleen Arabaa afaan Arabaatiin tamsaasan haleellaa san eenyutti haqu? Ilaal takka wanni beekamuu qabu amma fakkiidhaaf guyyaa torbaa achitti haleellaan raawwatame san nama 500,000tu mana haakama adda addaarra raabsame. Gaafa 8 hidhattoonni hoosiidhaa warreen dhawamanii manneen yaalaa keessatti wallaanamaa jiran biraa deemanii xayyaara Suudiitu nu dhayo ja'aa jaaniin. Ijoolleen ni beektu wanni isaan beekanii mana namni 600 keessa jiru kabaatii 7 achi tuukamamee jiru yoo maallaqa kafaltan malee hin baatan san keessa kan dallaalli jiru. Dallaala hongaa akkami? Dallaala asitti hidhattanii leenjifamtanii yoo loltanii biyya teessaniif illee bu'aa buuftan warra ja'ee isaanirraa maallaqa fudhatee uummata kana keessa deddeemuu jira. Uummata lameen kanaa hojii beefirra biyya nu galcha akkuma nu godhaa jedhee nyaata lagate koomma isiin kaftetti uummata kana dhufanii lafa dhidhiitanii bishaan qabbanaa'otti naqanii kaa nyaata nyaadha jedhaniin. Waraana hula eegu nama muraasaa fi namni 60-70 hoggaa wal seene kamtu irra humna qabu kaa hidhaa keessa jiru kaa walitti qabanii ijoollee isaanii alga taraniif achittuu rasaasaan nama lama dhawanii lama hogguma sana ajjeesan. Jarri kun deemaniiti waraana biraa yaammatanii boombii gaazaatii fi boombii ibiddaatiin nama kana galaafatan. Namni hidhaa san jiruu fi namni ambaratti aanu jirullee waan kana ni beeka dhagahee jira yaa'ii isaan jidduu taate kana xayyaara Suudiitu nu dhahee ja'aadhaa jedhaniin. Waan kana amma silaa xayyaarri Suudii dhahuu dhiisi guyyaa sun samii san gubbaadhaa deemaa jiraate dubbiin akkana hin taatu. Maaliif Suudiirra waa kaayuun hedduu laafaadha. Saniifuu waan kana ifiif godhanii qaama biraa irratti hirkisuun isaanii itti fashalan. Inni Itoophiyaa haata kaaftee abbaa Urjii gaafateetu jira. Inni suni isaan ibsan baaf. Sun ibsaa miti. Ibsi baasanii qorannoon ni qoranna jaan. Sanuu yoomi guyyaa 3 booda hamma har'aatti ibsan baaf. Faataanetti mootummaan Itoophiyaatiif lakkoofsa. Mootummaan Somaaleedhaa nama Somaalee nama 3 keessa jira. Namni Eertiraa nama 1 keessa jira. Nama dila dhume kana keessa. Kanaafi mootummaan Somaaleedhaa ararraa qabee hamma dhuma yaa kanaatti wanni Somaalee ta'e achirraa fe'amanii akka biyya isaaniitti deebi'an murteessitee uummata isaanii fe'aadhaa jirti. Maaliif gaa mootummaa qaban lammii isaaniitiif ni hadoodan. Itoophiyaan yookaan mootummaan Abiyyi Ahmad tanaaf xanyaan hoogganamtu lammii isaanii hadhumaniif hadooduu bira kuttee guyyaa kaleessa amma gabaasni daangaa Keenyaarraa nagahee lammii Tigreedhaa dabreeti. Amaara dabreeti. Somaalee dabreeti. Oromoo hoo isini ala baatanii biyyoota garaagaraa keessa iyyitanii saniifuu dabruun qabdanii deebi'aa jedhanii nama deebisaniitu nu qunnamee gabaasa kan nutti himu. Mootummaan kuni duguuggaa sanyiidhaati gaggeessaadhaa jira. Wanni uummata keenyarraa barbaadamu hayyoota akka abbaa Urjii kanarraa warreen barbaadaman ala kana beeytoonni garaagaraa warreen jiran mootummaa kana saaxiluu irratti tattaafachuu dhiibbaa kana danda'ame mootummaa kana irratti gara miidiyaatiinis gara aktiivistoota garaagaraatiinis mootummaa kana irratti dhiibbaa oofu biyya abbaa keessatti uummata keenya
koolagaltummaa akka dhaban godhaa jira mootummaan kun. Kana jechuun barbaade ulfaadhu badii. Mee Arafaat hidhamtoonni karaa biraatiin magaalaa Eden keessatti hiriira mormii gaggeessaa jiru. Hiriirri kunis gara guyyoota 7 olii lakkoofsisaa jira. Deebii isaan argatan maali? Dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR maal jechaanii jira? Hidhamtoonni moo gaaffiin isaanii maali? Warra magaalaa mootummaa addunyaarraa beekamtii qabdu Eden keessa jiran irratti wanni amma ta'aa jiru. Uummanni achi dura bahe hidhamtootaan uummanni achi dura bahe mana mufawwadiyaa dura bahan UN dura bahaniiti gaafatan guyyaa itti aanu guyyaa 8 irratti guyyaa 7tti wanni kun ta'e guyyaa 8tti uummanni Oromoo coftinuu akka jiranitti ammallee akkasumatti laajiin biraatillee itti ida'amtee ulaa san dura taa'an bas irra guddaa 199tti Oromoodha warri achi dura dhaabbatee jiru ilaa arraan tanatti warri jiru maal ja'an gizee sanitti waan gaafatanii jira dura taa'aa UN biyya san keessa jiru waan gaafatan ummata keenya hadu'e awwaalcha akka argatu itti awwaalcha akka nuti agarree awwaallu jechuudha. Itti aanaan ammaasis ummata madoo keenya hundaahu akka agarru ummata waan kana godhees akka hisaaba isaanii godhaniif akka baay'ee kana warri dalage akka seeraan gaafataman akkasan waa'ee akkasiisan gaafatanii achi dura bahan. Ilaa ammaa waa'een takkallee waa'ee sanirraa hin deebineef karaa UN'ti. Bas UN arraan tana nam lama dhufaniiti isaan bira taa'anii gad taa'anii ja'anii maa hin galle bakka tanarraa waan isin gaafattan awwaalchi isin gaafattan isiniif awwaalaman uummanni keessan madaa jettaniis arku jirtan wanta keessa deemtanii haakiman keessa deemtaniiti arku jirtanii maa ifirraa hin galle ja'anii gizeessan deebisaniif uummanni keenya nuti waan nuti isin gaafanne akkanaa miti akkanatti miti waan nuti isin gaafanne uummanni keenya warri dhume nam 43 miti nam 43 irraa hedduudha qabatamaan nuti harkaa qabnaa waan kana hundaa'u nuti warra achi guyyaa wanni kun ta'e ummata gizee sanitti seenifaa jira bakka san nuti waa'ee agarree jiraati qabatamaan qabnaati waa'een kun maanuuf nu deebisnee dubbii keenya maa akkana nu gootanii in kaanuu bakka tanaa haa jenna in kaanu jaanii yoo in kaane isin haa jaaniiti dhiisanii bakkuma sanii dhiisanii biraa deeman jechuudha. Akkasumatti uummanni huutiilleen duraan jechuun jiraan awwaalatan nama keessaniiti bakka tanarraa haa ulaa dhaabaa UN kana duraa haa maa ta'isaniiti. Uummanni keenyas in kaanu nuti takkalleen dubbiin teenya kabajamaa in arkatan akkuma dhugaa akka waan ja'anitti yaani laajiin achi keessa jirtu takkalleen waan gaariitti jiraachuutu hin jirtu kana hundaa'u isaan gaafachuu fadhan uummata UN wajjin taa'anii wajjin haasawanii gaafachuu fadhan ilaa amma waan takkallee UN'nis dhuftee UN taatu IOM taatu bakki takkalleen dhufanii wajjin haasawan hin jiru jechuudha. Uummanni keenya akkasumatti taa'u jira. Ulfaadhu adde Arafaat. Abbaa Urjii gara biratti haacee nuti isin warri ala jirtan namoota haleellaa saniin miidhamanis ta'ee maatiin jala ajjeefame akka gargaaruuf sagantaa bal'arra jirtan dhageenye. Mee maalirra jirtanii gargaarsa kun bifa akkamiitiin guuramaa jira? Sadarkaa maalirra jirtu? Galatoomi namni keenya kan beektaa namni keenya nu malee hin qabu keessaa baqataan walii dirmachuu qabaan hundi baqattoota yeroo takkatti kanaaf akkuma balaa buute dhageenyeen naannawaa kanatti keessaa magaalaa Torontootti walgahii goone walgahiin ammaan tanaa akka duritti namni walitti hin dhufu haruma sabquunnamtiirraan tahaa zuumiidhaan hawaasni walitti dhufee haasawee marii godhee akkasitti gaa tarkaanfii barbaachisu fudhachuu irratti korees jaaree anilleen koree san keessaan jira.
Sammalees gaa horiillee maddisiisuu eegalee horii waliin qabamaa jira. Sammalees sadarkaa hawaasni keenya gaa sadarkaa adda addaatti ijaaramnee jirra beektaa. Mootummaan Itoophiyaa kophaan qabdu malee nuu fi hawaasni Itoophiyaa jedhamu eegaa adda baane 1976 amata yeroo malee 44. Asitti 85 irraa hawaasa kophaa ijaarranne Itoophiyaa irraa adda baane. Washingtonitti 76 irraa Awurooppaattis 76 irraa ijaaramanii so hawaasni keenya eegaafasii adda adda guddachuu jira. Hawaasni Oromoo kophaadha. Hawaasni Itoophiyaa fi hin jiru. Warra guddaa amaaruma Itoophiyaa fi hin jiru. Adda jira so hawaasni keenya namni keenya eega biyyarraa gaa baqachuu jalqabeerraa kaasee bakka hedduutu baqachaa jira. Bakka hedduutti if ijaaree jira. Bakka jiru hundattuu if ijaaree jira. Kanaaf sadarkaa Kanadattis ijaaramnee jirra. Sadarkaa addunyaatti illee hawaasni ijaaramee jira. Kanaafuu caasaatu jira. Caasaa kana keessatti gaa namni wal quba qaba. Amma karaa hundaanuu karaa hawaasa hunda karaa hawaasan hundaan gargaarsi horii guuramaa jira. Karaa goofandiitiinis horii walitti qabamu jira. Kuni gama horiitiin tahee wanni guddaan immoo iyyachuudha. Isaan kanaaf iyyuudha. Wanni godhamu guddaan tokko of course horiidhaan bira dhaabbachuudha. Warra warra miidhame hadhaadhiyyuudha. Kaduu silaa reefka hin agarree akkuma reefu jedhamee guyyuu namni du'aa jira ammoo tarbee qabdan. Guyyuu madoon lakkuma maaliif madaan keessaa gubaan garii dafee nama ajjeesu ammoo oolee buleetti nama ajjeesa. Dhibbarraa qaamni hanga gubanni dhibbarraa waa gubateen oolee bulee akhramaa jira. So warri akhramaa jiru hedduudha. Kanaaf warri miidhame immoo akkasumatti kumaa oli. Gariin nama agarsiisaan jiran dho'isanii jiran. Gariin mana hakimaa jira. Gariin ammaas ijoollee keenya bira jiran. Kanaaf isaan kanaaf gargaarsi guuramaa jira. Hanga iyyachuudha. Akkuma reefu jedhetti baruun adda addaa barreeffamaa jirti. Sadarkaa koominiitiitti. Sadarkaa namaatti illee warra biyya kana paarlaamaa biyya kana irrattis iyyachuu jirra. Sadarkaa addunyaatti United Nationiif IOMif akkasumatti jaarmoota mirga dhala namaa eegan hundaafuu waraqaan barreeffamaa jira. Hanga danda'amutti warra lubbuun jiru amma warra madaa'e qofa osoo hin ta'in warra kaanis isaan hundaafuu furmaata waaraa barbaaduudha. Furmaata waaraa barbaaduun baqattoota keenya achirraa yaasuudha. Achirraa baasu biyyi san biyya nagee qabduu miti. Nageenis mul'achaa jiru. Biyya wal fixaa jirtu. Kanaaf UN'nis ta'uu uummata sana achirraa kaasee biyya sadaffaa geessuu irratti dirqama qaba. Isa kanarratti nuus irratti hojjechuu qabna. Mootummoonni alaa fakkeenyaaf warri Kanadaa kunillee akka namoota baay'inaan fuudhan irratti dalaguu qabna. Amma warra Suuriyaa biyya kana Ahmad Dabreetti warra 80,000 fidan beete. Warra madaawees bal'aas naafaas hunda isaanii xiqqaa guddaadhaan kanaaf haala kanaa irratti irratti dalaguu qabna. Irratti dalagaa jirra. Karaa itti hanga danda'amutti warra jiran achirraa baasuu dandeenyutti. United Nationiin waan dirqama guddaa qaba. Kanaaf karaan sadeen kuni karaa gargaarsa horii, gargaarsa iyyensaa isaaniif iyyuu gara mirga dhala namaatiin illee akkasumatti looyeroonni Oromoo irratti dalagu jiranii wanni kun akkas heeraan qoratamu. Balaan geessa kun akka heeraan qoratame akkuma reefu Arafaat jettetti heeraaf dhihaatan. Of course heeraaf dhihaachuun rakkoodha. Gamoo gara United Nations Security Council waraqaan barreeffamaa petitionii godhamu jira. Kanaaf biyya alaatti hedduu namni keenya dirmachuu qaba. Caalaa dirmachuu qaba. Caalaa irratti dalagaa jirra. Wanni waan guyyaa tokkootii miti ammoo hawaasni hedduu naasuu qaba. Karaa dandeemeen isaan kana bira dhaabbachuudhaaf murteeffatee jira. Achillee dhaamsi warri baqattoonni jiranillee horii caalaa onni isaan barbaadan furmaata waaraadha. Karaa itti biyya sana keessaa furmaanni argamee fi achii bahanii qubsuma biraatiif qophaa'an. Warri bilisiginnaa uummata hawaasa keessa deemanii warri namoota dogoggorsuu barbaadan jiran koottaa biyya deebi'aa maalii warri jedhu ni jira. Haa ta'u malee baqataadhaaf mirgi baqataa eegamuu qaba. Namni baqatee mirga qaba. Mirga kana eeguuf waldaa addunyaati. Gamasitti iyyannaatti jirra. Waan kanaa godhu jirra. Gabaa.
tole ulfadha me gammada amma gaa kan isin kan amma abbaan urjii kaase warra Kanadaati hawaasa Oromoo biyya Kanadaa jiraatu akka idil addunyaatti ummata sagalee dhabee biyya wal waraansa keessa jirtu Yaman keessatti rakkoo ulfaataa keessatti argaman kanaaf dirmannaa hatattamaa fi akkuma amma abbaan urjii kaase furmaata maayyiidhaa feesisa hawaasni biyya san keessatti argamu mee kun akkamitti milkaa'uu danda'a deeggarsi hawaasni Oromoo idil addunyaa godhuuf qabu bifa akkam qabaachuu qaba jettati. Gaaffii bareeddudha Badri ulfaadhu. Akkuma laan amma abbaan urjiidhaa kaasee hawaasni Oromoodhaa wal malee hin qabu. Dhuguma abbaan urjiidhaa ambaasaadara Oromoodhaa kan jalqaba nama Jabuutii ture 1979 irraa qabee nama Jabuutii keessatti ambaasaadara ta'ee ture. Achirraa qabee uummanni Oromoodhaa ilaa guyyaa har'aan tana mootummaa Itoophiyaatii wajjin addunyaa sana guutuu keessatti walitti haajamaadhaan jiru. If danda'ee hamma danda'utti wal tinnisee wal kunuunsee wal jiraachisaa jira. Amma kanarraa kaanee nuus amma wanni nuti goone warreen mirga namoomaa keessa hojjetan Yamanoota hedduudhaa wajjin amma guyyaa boruu walgahii qabna. Oromoonni mirga namoomaa keessa hojjetan hedduudhaatu isaan kanaa waliin hojii jalqabee jira. Hojiin tuni dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa guddicha Jineevaa jiru kan baqattoota dhimmi baqattoota isa laallatu irratti dhiibbaa oofuudhaaf waraqaatti barreessuudhaaf baqattoota Oromoo Yamanis jiraatan, Somaaliis jiraatan, Sudaanis jiraatan bakkuma isaan jiran hundattuu akka baqata Oromoodhaatti xiyyeeffannaan kan namuuf akka qabu. Isa kana gadi fageenyaan irratti akka hojjetamuuf waliigalteen guyyaa boruu ibsamuudhaaf jiraata. Inni kun isa tokko. Inni akkuma reeffantan abbaan urjiidhaa kaasee gara dinagdeedhaatiin guutuu Kanadaadhaatii fi guutuu addaa qaban. Manneen hidhaa irraa yaasan. Manneen hidhaa yaasan kun guuratanii bakka hiriiraa jiran Oromoonni magaalaa sanaa jiran hundinuu. Warreen silaa achi mana hospitaala irraa bahan kuni bakka seenan dhabanii miilaan deemanii gara Adanfaa deemnafaa, gara Maariffaa, gara Taayisfaa deemnafaa jedhanii gaagama guddaadhaaf saaxilamaa jiran. Saniifuu maalleen immoo akka giluubaanitti oomishamaa jiru kuni isaan san wallaanuu bira kutee namoota haalli isaanii hamaa ta'e biyyoota ambaatti akka wallaanaman godhuu irratti illee maallaqa nama barbaachisa. Baqatuma ammaa tana naannoo kanatti gidirfamaa jiru kanneeniifuu abukaattoo dhaabdee mirgi isaanii sadarkaa tokkoffaadhaatti xiyyeeffannaan akka irra kennamu godhuudhaaf abukaattoo barbaachisa. Abukaattoo uumuudhaaf maallaqa barbaachisa. Saniifuu wanti kuni Oromoon wal malee waan hin qabneef waan kanarratti dirmatee dhimma kana goofandimii yookaan deeggarsa funaanamaa jiru kana milkeessuu akka qabu. Sanumaan anilleen gama kiyyaan dhaamuu barbaada. Maaliif maallaqa malee wanti soso'an tokkolleen hin jiru waliif dirmachuun ammoo har'a guyyaa mootummaan biyya jiru nama keenya alatti gayyaasaadhaa jiru. Haala gayyaa'ee qubannaa marrafannaa dhoorgaadhaa jiru. Sudaan keessatti nama 70tu ji'a 5 fuula UNHCR dura galaadhaa jira. Somaaliyaa keessatti nama 45tu mana galuu dhabee maaliif dalagaan hin jiru. Namuu cuccufate muka jala galaa jira. Hargeessatti akkasi. Saniifuu xiyyeeffannaan guddaan uummanni keenya wal malee waan hin qabneef waan kanarratti kennamee kuni akka milkaa'u godhuun kanumaan anillee dhaamsa dabarfachuu barbaade abbaa urjiidhaatti idee jechuudha. Ulfaadhoo gammada mee Arafaat biyya ati jirtu Jabuutii dabalatee bulchiinsa Somaalilaandii keessatti illee Oromoon yeroo garagaratti qabamtee ni hidhamtii biyyatti darbatamtii ni dararamu kamaleedha. Biyya Yaman keessattis haalli kun ittuma fufee jira. Ati akka nama ogeessa seera baratee tokkotti karaa dhaabbilee dhimma baqattoota irratti hojjetaniin maaltu hojjetamuu qabaa? Akka Oromootti immoo dhaabbileen kanneen baqattoota Oromootiif xiyyeeffannaa akka laataniif maaltu hojjetamuu qaba jettati? Wallahi waan hojjetamuu qabu silaa namni tokko akka baqattummaatti namni tokko gizee dhaabban UN jalatti galmeeffame namni tokko amma 5 ol biyya san keessa taa'uu hin qabu. Gizee wanta isaa waraqaa baqattummaa isaa kannaniin. Waraqaa baqattummaa isaa tana laalaniiti namni kun jireenyi isaa akkamii bakka sanii bahee bakka biraa biyya sadaffaa laaluu qabanii. Kana irratti wanta irratti UN irratti waajiba. UN nama kana dhiisteeti walirra dhiistee akka ummata Yaman keessatti jechuu yaani akka baqattummaa ummata Yamanitti yooniin ani si asfuradhe misaala isaan kana nama amata 30 ol bakka biyya san keessa jiru jira. Yaman keessa jiru jira.
waraqaa baqattummaatis ni qaba ijoollee achi dhalee ijoolleen isaallee ijoollee dhaltee jira jechuu dila kana hundaa'u maal godha taa'ee namni kun yoo hin deemne baqattummaa siif hin qabnuuti ifirraa galii hoo waa'ee kana i'aada wanta jira i'aada xawciyya jaanii jira si galchinaa jechuu yani biyyateetti si galchinaa biyyateetitti ifirraa gali waa'ee kana waan kana fudhadhu yoo kan taate baqattummaa eega namni tokko qabaate biyyatti illee galuu waan danda'u eega namni baqattummaa qabaate biyya biraa biyya sadaffaa san barbaadaniitumaa fi laalanii sila wal jalaa yoo ummata fuudhanii baasan dilli kunillee waa kan dhufunatti hin fakkaatu ani silaa waan hin dhufu dilli kunillee gizee wal jalaa namni bahu namni dila kana walirra taa'ee amma nama kun soddom nama gayuutu jira wanta sanaa keessa ummata baqattummaa yani ummata baqattoota nam kun soddom nama gayu heera nam kun diidam namni gayu nama Oromooti haya kun hundinuu namni khayna namni Oromootis guyyuu guyyarraani ida'amaa deema hatta namni kun soddomman kun wanta miti raqama saabitaa miti yani raqamni kun raqama dhugaatii miti arra akkana boru nam meeqaatu ida'ama nam dhibba meeqaatu boru ida'ama namni khayna gadin taa'u ni dhufa karaa kana ni deeman karaa kana deemanii dhufan jechuu karaa yaman kana seenaa jiran isaan yaman kana seenanii yaman irraa ilaa karaa suudii achi deemanii dalagattu karaa kana deemu jiran saniif jecha namni yani waa'een dhimmi guddaan ani khaniin arku dhimmi guddaan silaa UN nama kana addaan baastee nama kana addaan laaltee nama kana akka amata meeqa namni kun biyya kana jira maali himannaan isaatii fi waa'een isaa nam meeqa ijoollee meeqa biyya tana dhale jireenyi biyya sanii akkamii sanirraa kaastee nama kana silaa addaan baaste hedduu gaarii jireenyi sanaa keessa jireenyaa miti yoo haqa san feetan jireenyi sanaa keessa jireenyaa miti namni du'arra jiruutu arra wayyaa uma jiran malee jireenyaa miti akkasiin jaabbisa. Faddo mee abbaa urjii isin amma gargaarsa guuraa jirtan kana baqattoota achi jiru waliin qindooytanii bifa akkamiitiin namoota jalqaba irratti gargaaramuu qabaniin ga'uuf karoorfattan maal hojjetaa jirtan? Bareedaadha. Sadarkaa duraatti amma Oromoo olii sassaabu jirra. Sanbooda gaa odeeffannoodha. Odeeffannoo namoota miidhamanii barbaanna. Maqaa isaaniitii fi telefoona isaaniitii fi haala itti jiraniif odeeffannoo guuraa jirra. Kana godhuudhaaf achitti gaa namoota biyya san keessatti hawaasaan deeman hunda qunnamaa jirra. Waldeen hawaasaattis ni jira. Isaanis qunnamnee jirra. Akkasumatti immaas manguddoota biyyaatii fi kana hundaa qunnamnee jirra. Yeroo ammaa yeroo haalli hamaa kana keessatti shororkaan takka jiraachuun ni mala. Maaliif dhiibbaan siyaasaa adda addaa jiraachuun ni malti. Kanallee irraa namni keenya iftiisee yeroo